Hi there. Welcome to Oral English. If you are eager to improve your English speaking skill, this is the perfect place for it. Don't go anywhere. Stay tuned with us. Great. Today we will deal with some modal verbs what we have utilized in our daily conversation. Modal verboota guyyaadhaa gara guyyaatti yeroo waa haasofnu especially spoken English keessatti kan nuyi fayyadamnu tokko tokko ni ilaalla jechuudha. Aga xumura leesanii kan waliin turan affeeraa keenya yaada yookiis koomentii yoo qabaattan put it in the comment section. Great. Inni jalqabaa kaan kan jedhu ilaallaa jechuudha. So kaanini yeroo baay'ee informaalii bifa gaaffiitiin yeroo fayyadamnu bifa informal ta'eetiin kana gochuu dandeessaa or na gargaaruu dandeessaa jechuu yoo barbaanne kaanii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Bifa informal ta'eetiin fakkeenyaaf haalaan can you help me? Can you help me? Or can you help me? Na gargaaruu dandeessaa jechuu yoo barbaanne can you help me jechuu ni dandeenya jechuudha. Na gargaaruu dandeessaa jechaa jirra jechuudha. Can you answer this question? Can you answer this question? Gaaffii kana deebisuu dandeessaa yookiis hojjechuu dandeessaa jechuu yoo barbaanne bifa informal ta'eetiin can you answer this question jechuu ni dandeenya jechuudha. Gaaffii kana hojjechuu yookiis deebisuu dandeessaa jechuu yoo barbaanne bifa informal ta'eetiin maal jennaa? Can you answer this question jechuu dandeenya jechuudha kaanii fayyadamne. Akkuma kana kan biraa can I try it or kanaafuu kan fakkaatan bifa garaagaraatiin akka barbaannetti kaanii fayyadamnee sentensii barbaanne bifa gaaffiitiin informal bifa ta'een gaafachuu ni dandeenya jechuudha. Great. Is it clear? Do you have any ambiguity here? Great. Let's proceed to the next. The next one is could. Could immoo kan nuyi fayyadamnu more politely gaafa waan tokko gaafan bifa formal ta'een just sounds more polite than which one? The car. Kaanii caalaa more polite bifa ta'eetiin waa tokko nama gaafachuu barbaanne or siif mijataa akka kana gochuu ni dandeessaa jechuu barbaanne modal verbii keessatti kan fayyadamna could fayyadamna jechuudha. Let's see one example here. Mee isuma silaa can you help me kan jedhu sana bifa informaalii ta'een mitire na gargaaruu dandeessaa jechuu barbaanne maal jenna jennee bifa informal ta'eetiin can you help me jenne so bifa polite ta'een or bifa formal ta'een namoota gurguddaa haa ta'u bakkawwan formal speech barbaachisanitti namoota tokko gaafachuu barbaanne yookiis nama tokko gaafachuu barbaanne could you help me please jechuu ni dandeenya jechuudha. Could you help me please yeroo jennu kanuma silaati ergaasaa kana jechuun na gargaaruu dandeessaa maaloo yeroo jennu baay'ee polite bifa ta'eetiin gaafachaa jirra jechuudha. Fakkeenya kan biraa could you explain that again? Irra deebitee waan sana ibsuu dandeessaa ajajatoo hin taane bifa isaaf mijataa yookiis hin mijatu bifa jedhuutiin bifa polite ta'eetiin gaafachaa jirra jechuudha. Could you explain that again? Yeroo jennu irra deebitee ibsuu dandeessaa jechaa jirra jechuudha. Deebitee ibsuu dandeessaa jechuu barbaanne could kan jedhuutiin bifa polite ta'eetiin could you explain that again jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf kan kana fakkaatan fakkeenyonni garaagaraa ni jiru jechuudha akkuma iskilatti argaa jirtan. Could I see the menu? The other one is may kan jedhudha jechuudha. Inni kan biraan immoo inni sadaffaa kan nuyi ilaallu har'a leessinii har'aa keessatti may kan jedhu. Mayin immoo hedduminaan kan nuyi fayyadamnu modal verbii kana permission yookiis hayyama waan tokko gaafanna yoo ta'e akka kana gochuuf na hayyamamaa yookiis akka kana ta'uuf na hayyamamaa yookiis ni hayyamamaa yookiis isheef yookiis isaaf ni hayyamamaa yookiis ni hayyamamaa jennee your permission gaafanna yoo ta'e if we are looking for permission just we can utilize what this one or may fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf may I come in seenuu nan dandahaa gara keessaatti seenuu nan dandahaa jechuu yoo barbaanne may kan jedhu fayyadamuutiin may I come in gara keessaa seenuu ni danda'a jechuu yoo barbaanne may I come in jechuu ni dandeenya jechuudha. Gara keessaa seenuu nan danda'a jechuu yoo barbaanne may I come in
jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan fakkeenya kan biraa nama yoo barbaadne asumatti may fayyadamne may ask the question, may I ask the question gaaffii gaafachuun naaf hayyamamaa hoo? Asitti waan ifa naa hin taane gaafachuun barbaade gaaffii gaafachuun naaf hayyamamaa hoo jechuu yoo barbaade may I ask the question, may I ask the question jechuu ni dandeenya jechuudha. Gaaffii gaafachuu nan danda'a. May I sit here jechuu yoo barbaade maal jechuudha? May I sit here as taa'uu yookiis bakka kana taa'uu nan danda'a jechaa jirra jechuudha. Hayyama gaafachaa jirra jechuudha. May I sit here yoo jenne hayyama gaafachaa jirra jechuudha. As taa'uu nan danda'a jennee hayyama qaama ta'e wayii gaafachaa jirra jechuudha. Great. Is it clear? Do you have any ambiguity here? Great. Let's proceed. Great. Are you with me so far? Are you with me so far? Again, great, great. So, if you have any question, please don't forget to put it in the comment section. Leave it in the comment section. Great. Inni kabran shall. Shall. Kajiru. Jechuudha modal verbii kabran midhaan shall. Yoo suggestionii wayii nama gaafanna yoo ta'e akkas goonuu, akka kana godhuu, akka kana haa gootu jennee suggestionii yaada nama gaafanna yoo ta'e kan nuyi fayyadamnu modal verboota keessaatti shaaliidha jechuudha. Yoo akka kana goone ni hayyamamaa akkas goonuu hoo yoo jenne fakkeenyaaf shall we go? Shall we go? Yoo jechuu barbaanne kana jechuun deemnu hoo laata osoo deemne gaariidhaa jennee maal gocharra gaaffii gaafachaa jirra yookiis yaada gaafachaa jirra jechuudha qaama ta'e wayii. Qaamni ta'e sun deemuu dandeessu yoo nuun jedhee yookiis deemuu dandeessa jechuu danda'a. Hin deemtanis immoo jechuu ni danda'a. Shall we go jenne you shall yoo nuun jedhe ni dandeessu deemaa jechuudha. Lakki you shall jedhe immoo lakki hin ta'uudha. So yaada gaafachaa jirra jechuudha. Ganaa respoonsii qaama ta'e wayirraa yookiis akshinii keenya kanaaf reakshinii ni barbaanna jechuudha. So suggestionii wayii nama gaafanne yoo ta'e shall jennee waan barbaanne fakkeenyaaf kan biraan shall I open the door? Shall I open the door? Shall I open the door? Yoon mana sana bane ni hayyama mana banuu hoo? Mana banuu hoo jennee yaada nama gaafachaa jirra yoo ta'e mana banuu hoo jennee yaada nama gaafachaa jirra yoo ta'e shall kan jedhu kana fayyadamne shall I open the door? Shall we open the door? Shall she open the door? Kanaaf kana fakkaatan jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Shall we start? Shall we start? Eegaluu hoo eegaluu dandeenya?